yaa bara waan barri fide maal godhanii miti kana dur madaba kana tokkicha birrii lamaan binna amma kun birrii 20 ta'e meeqa na yoo gurgure nama saam kana birrii 30 yoo gurgure kana 40 kana 50 ni gurgure yaa waaqayyo maali barra kana maali wanni hunduu ibidda ta'e doolaara maal jedha sanadoo Ameerikaa sun dhoowwatu baattee akkatti waddadaa miti nuuroon akkatti hin qaala'u baay'ee waaqni kun immoo irra duumessa qabaa duumessa qabanatti fakkaate baay'iseen ifu aduu godhaa gisee kaan duumessa godha yaa rabbi meeroo nagaa nu roobi'ate biyya keenya biyya nagaa godhodho biyyi nagaa qabaatte akkatti gatiin meeshaa hundaa hin qaala'u silaa nagaan bobbaanee galla akkatti hin qaala'u meequftaa biyya hin dandeechatti akkuma gabaa irratti taphachuudha lafa godhachaan lafadhe fooxaa kiyya kanaan uffadhaa duumessi dhufe maarroo booda ta'inna nageenya wasaanuttaa roobuu waaqayyo asirratti roobi bishaan kee bishaan nagaa nuu roobi gooftaa koo hin dandeechaati namoonni nama gaafatu hin jiru ani kanan jedhe shunkurtii mataa malatti dhaabbataniiti moo facaafataniiti moo manarraa bituu hin jedhama era maala kootta madawwa tokko lama deebita addaan haa qoodifa ifacha kana birrii tokko nan baasu tokkicha isaa birree fulinaan gurgura maal goona ree mootummaa doolaara waddachi birrii 4 jaha haa ta'ume maali jarana maali barra akkana barri hamaan maaliin jedhama dur shunkurtii akka barbaannetti jafnee matiitti godhannee nyaanna amma foolidhaaf dhabamuudha qotee bulaanis facaasuu hin dhiise ta'ee waan isaanaan galle mee maal nyaannee jiraan dinnichi waddadee shunkurtii waddadee zayitii waddadee isaanii warruma nagaduu wayya warri bitee nyaatumma yaa bara akkatti gabaarra taa'ee toonileen gullitii gurgureetanii ijoolleetii akkasitti guddisee asii fuudhanii homaa raanatti na jalaa erganii yaa rabbi mee nagaa kee buusi gooftaa nagaa kee buusi ati biyya keenya nagaa buusi ijoollee homaa raana deemtes nagaan nuu galchi kanamta akka keenya dhaltee ergatte hundi ishiitu garaan ishii hirrarra'a kun qoraan gurguree guddisaa kun kan siraa hojjetee guddisaa gooftaa kiyyatiin dandeecha biyya keenya nagaa buusi afaan tokko nu taate si waliin nu galchi kojo baay'een qabaaye birri baay'een qabaaye itun tani yeroo dargi feela sillaasee san ishiin akeeshime as jala minaalbaata zabanni isaanii sun deebisee kan mana zaramte doolaara jira akkasuma taa'ee atasuma taa'ee deema maalan godha manni kiraa kophaa jira barumsi jalqabame daftarri ijoollee kophaa jira kamiin daftara biteetan kamiin qallaba biteetan kan mana kiraa kafalame gooftaa koo yaa rabbati nagaa kee buusi biyya keenya nagaa godhi doolaara waddadeedhaan kan ammoo gidituma biyya keenyatti godhituma nu baay'eesi doolaara maali joojjis baay'ee gabaa kanarraa lolaajjis baay'ee nu battu kuni mana kiraati mana kiraati kuni qallaba kana daftara ijoolleetii nan bita kana
yuunifoormii maal jedhasanii nan bita. Kana immoo nan qusadha. Kana warra rakkateen gargaara. Daa wafcoo sunis immoo hin jira gatii wafcoo maalan kaffaladha ammoo. Kana mana wafcootan kaffaladha gatii mana wafcoo. Baay'ee jira. Ka'ee dada silkii jedhasa silkii tasii jedhasan biteehu. Odoon isa beekee. Silaa akkatti rakkadha. Guyyaa guyyaadha waan addunyaan firitti toltu laalatan oolaa miti. Maali barra akkanaa maali qulfii mana firaa kanallee gaafa fideeman jedhe na rakkisani. Yaa Rabbi nagaa kee buusi gooftaa koo hin dandeechaati. Nagaa kee buusi. Nagaa kee buusi doolaara nurra kasiisi gooftaa kee. Doolaara nurra kasiisi gooftaa kee. Eeguba qabaattaa guddifadhe sana. Dur akka barbaannetti midhaan shaamannuu qotannee nyaanna. Amma lafa hin qabnu. Lafni akka jiru fooqiin irratti ijaarame. Mana kiraa waan kaffalanuu hin qabnu. Ijoolleellee akka kiraa hojjettee nu nyaachisni fuudhanii waraanatti nu jalaa ergane. Yaa Rabbi ati biyya keenya qabbana buusi. Akkitti jirti jedhan kuni akka hamaadha. Tokko lama ani namni walirraa yoo bite maal qaban jedha. Kan gurguru qabatee ittiin rakkata. Kan bitu waan ittiin bitatu dhabee rakkata. Ijoolleen hojii jirtu birri nu erguu didde. Isheen malli keenya maali amma? Bisa yusiruma walitti qabee yoo fooqii ijaarradhe yoo hanga ganaa mana kiraa keessatti. Hanga yoo ittiin gubadha. Mana kiraa keessatti nan gubadhu bara naachi. Nan badee abbaa kootu badee dhugaa. Nan badee. Walitti ishii qabeetan fooqima jedhasan bitee obbaafadha erguma tokko. Kifilii tokko fi kiyyaa qabadhee yoon taa'e kifilii kaan warra rakkataadha kan kenna. Sabni kootis rakkatu bana.